تسمعوش كلام حد. All Egyptians who are listening to me, listen to my words only mine I say. እኛ ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። Amantanii samanuu baattanis Israa'el addunyaa to'atte waan barbaade cabsiti waan barbaade ijaarti waan feete gooti eenyuyyuu ishee dura dhaabbachuu hin danda'u kan dhaabbatus jiraate jennaan lakkoofsa bilbilaa inni ittiin fayyadamu duwwaa baruudhaan isa dhumaatiif du'aan shanyaati akkuma argaa jirru kana jechuudha bara globalizationidha jedhamaa jiru kana keessa addunyaa to'achuun kan danda'amu teekinooloojiin yoo caalte qofaadha Israa'el ammoo kana of harkatti galfatte hundumti keenya utuun beekin lakkoofsa bilbilaa keenya qofaan basaaftota Israa'el taaneerra kanarraa ka'uun Israa'el addunyaa jilgeenfachiisuu nan danda'a jechuudhaan dhaadatte amma Israa'el biyya sodaatamtuu taateetti wanti isheen hin beekne yookaan jalaa dhokatu hin jiru hundumtuu utuun beekin kiyyoo isheetti nammeera ofii Israa'el haala kamiin addunyaa of harka galchite teekinooloojii kamiin addunyaa to'atte maaliif addunyaan sodaatan nuti yoo akkamiin utuu isheen hin beekin basaaftota Israa'el taane bal'inni isaa kunooti. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara like share godhaa yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti Satinu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Yeroo ammaa tooftaan waraanaa saffisaan jijjiirameera. Yoo balaa dhufuuf ittan gaafatama jettee yaaddee batanii tokko cuqaasuun yeroo gabaabaa keessatti biyyoonni akkasiif jilbeenfatan gochuun ni danda'ama jette Israa'el. Dubbii kana konferansii Cyber Tech bara 2017 magaalaa Tel Avivitti geggeeffame irratti ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun dubbata. Addunyaa irratti biyyoota mosaajii basaasaa oomishuun adda duree ta'an keessaa Israa'el ishee tokkodha. Mosajiin basaasaa Pegasus jedhamu qabeenyummaan isaa kan dhaabbata dhuunfaa Israa'el NSO Group jedhamu yommuu ta'u mala basaasaa hamaa fi haala salphaan bilbilaa fi kompiitara namoota dhuunfaaf dhaabbilee garaagaraa basaasuu akka ta'e ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun haasaa konferansii Cyber Tech bara 2017 geggeeffame irratti dubbataniin siistemni kamiyyuu hatamuu yookaan hack ta'uu ni danda'a jechuudhaan biyyi isaanii humna mosaajii yookaan hakeroota basaasan cimaa akka qabu ibsanii jiru. Kanumaan wal qabatee fulbaana 17-18 Libaanos keessatti raadiyoon qunnamtii miseensonni Hezbollaa qunnamtiif itti fayyadaman haak ta'ee dho'uudhaan namoonni hedduun du'anii kumaatamaan kan lakkaa'aman ammoo madaaniiru. Raadiyoo qunnamtii harkatti baatamu kana haak gochuun akka dhodhoo'u kan godhe tikaa Israa'el jechuun Hezbollaan Israa'elitti quba qabuun haaloo akka ba'us dhaadatee ture. Hezbollaan akkuma jedhee mala qunnamtii miseensonni isaa itti fayyadaman butuun akka dho'uu fi namoota hedduurra miidhaan ga'u kan godhe dhuguma Israa'el yoo ta'e mosaajii basaasaa Pegasus fayyadamtee laata. Ofii mosajiin basaasaa Israa'el Pegasus jedhamu kun hangam yaaddessaadha. Mala kamiin bilbilaa fi meeshaalee qunnamtii haak gochuu danda'a. Mosajiiwwan basaasaa kanirraa maaltu adda godha? Dhaabbanni haleellaa saayibarii irratti hubannoo fi akeekkachiisa kennuun beekamu Citizen Lab jedhamu akka ibsetti bara 2016 hanga 2018tti qofa biyyoota 45 keessatti mosaajii basaasaa Israa'el Pegasus jedhamu fayyadamuun haleellaa saayibarii namoota dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa irratti geggeeffamuun ibsameera. Keessumaa ammoo biyyoota guddataa jiran keessatti namoota siyaasaa, aktiivistootaa fi gaazexeessitootaa fi kanneen mootummaa qeequun beekaman irratti xiyyeeffachuun mootummoonni Pegasus fayyadamuun basaasaa fi dhiibbaa akka irratti geggeessantu himamaa jira.
Dhaabbanni dhuunfaa Israa'el NSO Group jedhamuu fi abbummaan Pegasus kan isaa ta'e fuula marsariitii isaa gubbaatti dhaabbileen mootummaa shororkeessummaa fi yakka ittisuuf hojii hojjetan teeknooloojiin isaan deeggaruu akka dhiyeessuuf ibsa. NSO'n teeknooloojii mootummoonni shororkeessummaa fi yakka ittisuuf qorachuuf akkasumas addunyaa irratti lubbuu namoota kumaatamaan baraaruuf isaan gargaaruu ni oomishas jedha. Dhaabbanni kun kan Mossad Pegasus hojjete seera ministeera ittisaa Israa'el baasuun kan bulu yoo ta'u garuu dhaabbata dhuunfaati. Mossad basaasa Pegasus gaaffii dhaabbilee mootummaa biyyoota garaagaraa irraa dhiyaatuuf irratti hundaa'uudhaan qaama mootummaa qofaatti akka gurguruu ibsa dhaabbati. Haa ta'u garuu biyyoota garaagaraa keessatti keessumaa namoonni siyaasaa, aktivistoonni, gaazexeessitoonni fi falmitoonni mirga namummaa Mossad basaasaa Israa'el oomishtu kanaan yeroo basaasaman ni dhaga'ama. Dhaabbanni NSO Group Mossadin inni oomisheen namoota siyaasaa, aktivistootaa fi gaazexeessitoota irratti basaasni akka raawwatu himannaa irratti dhiyaatu hin fudhatu. Pegasus maaltu adda godha? Mossadjiiwwan basaasaa hedduun ergaa gabaabaa yookaan imeelii liinkii qabu isinitti erguudhaan liinkii sana akka cuqaastanis hin gaafatu. Yookaan ammoo bilbilli yookaan kompiitara keessan osoo isin hin beekin namni fuudhee mala basaasaa fe'uun isiniif deebisuudhaan gochuun danda'ama. Malli basaasaa yeroo hedduu beekamu liinkii haaraa imeelii yookaan ergaa gabaabaa ergamuun yoo ta'u, liinkii ergame sana erga cuqaastanii booda Mossadjiin basaasaa meeshaa qunnamtii keessan to'achuudhaan ragaa dhuunfaa, suuraa, viidiyoo, barreeffamaa fi paaswoordiiwwan garaagaraa meeshaa keessan keessa jiru salphaatti argata. Pegasus kan adda taasisu garuu osoo liinkiis ta'ee ergaa homaatu isinitti hin ergin isin basaasuu danda'uu isaati. Kunis zeeroo kilik jedhamuudhaan beekama. Qaamni isin basaasuu barbaade lakkoofsa bilbilaa keessan argachuu qofatu barbaachisa. Kana booda bilbila keessan irratti karaa intarneetii bilbilama. Isin bilbilicha kaastanis dhiistanis bilbilli keessan haak ta'eera jechuudha. Erga bilbilamee booda qaamni isin basaasu barbaade Pegasus fayyadamuun bilbila keessanitti erga bilbilee booda waan isin bilbila keessaniin hojjettan hundumaa fageenya irra taa'ee to'ata jechuudha. Israa'el kanaa fi addunyaa kan to'atte. Eenyutti akka bilbiltan waan isin dubbattan sagalee fi viidiyoodhaan isin hordofa. Ergaa barreeffamaa, imeelii, sanadoota garaagaraa karaa bilbilaa fi kompiitaraa fayyadamuudhaan namoota wajjin wal jijjiirtan hundumaa arga. Pegasusiin basaasamaa jiraachuu keessan carraan ittiin bartan baay'ee dhiphaadha. Fakkeenyaaf gaazexeessaan hojii gabaasa qorannoo mootummaa qeequu hojjetu tokko akeekkachiisni garaagaraa isa qaqqaba yoo ta'e basaasamaa jiraachuu shakkuun dhaabbilee haleellaa saayibarii fi basaasaa irratti hubannoo kennan qunnamuu danda'a. Pegasus hangam yaaddoodha gaaffii jedhuuf Israa'el biyyoota dandeettii basaasaa saayibarii jabaa qaban keessaa warra adda duree ta'uu ishee agarsiisa. Dhaabbileen Mossadjiiwwan basaasaa kalaqan kanneen akka NSO Group namoota waraanaa fi hojii tikaa keessatti muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi hedduu isaanii soorama ba'aniin kan hundeeffamedha. Biyyoota dimokiraasiin sirnaan hin dagaagne keessatti mootummaan teeknooloojii basaasaa dhaabbata NSO Group fayyadamuudhaan namoota siyaasaa fi kanneen mirga namummaa falman irratti dhiibbaa garaagaraa akka geggeessan himannaan yeroo garaagaraa NSO Group irratti ni dhiyaata. Haa ta'u garuu dhaabbatichi teeknooloojii basaasa kana mootummoonni shororkeessummaa fi yakkoota garaagaraa akka ittiin ittisaniif malee mirgi namaa akka sarbamuuf akka hin gurgurree ni waakkata. Akkaataa ittiin teeknooloojiin Pegasus bilbilaa fi kompiitara namaa basaasuuf godhu bifa namni hin shakkineen ta'uunsaa baay'ee yaaddessaa taasisus teeknooloojichi garuu namoota hedduu ittiin basaasuuf baasii guddaa kan gaafatu ta'uunsaa immoo yaaddoo jiruu ni salphisa. Dhaabbanni Israa'el NSO Groupiin Mossadjii basaasaa Pegasus dhaabbilee nageenya mootummaatti yeroo gurguru maallaqa guddaa gaafata. Kun ammoo mootummoonni lakkoobsaa namoota basaasanii lakkoobsaan baay'ee xiqqaa akka ta'uu fi namoota mootummaan anaaf yaaddoo guddaadha jedhee yaadu qofaarratti akka xiyyeeffatu isa taasisa. Maarree ergaa lakkoobsa bilbilaa keenya qofaadhaan bakka jirruu fi wanti hojjetaa jirru ifa ba'ee maaltu hafere? Israa'el ofirra darbiteeyyuu addunyaadhaaf furmaata kan taate kanaanidha. Ji'a tokko gidduutti addunyaarraa diinota ishee 50 ol ta'anis kan ajjeesaa
jirtu kanaanidha. Ajjechaan namaa fi lubbuu darbuun yoo nu gammachiisne yoo nu gaddisiise iyyuu dandeettii Israa'el irra geesse garuu dinqifachuun dirqamadha. Angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hunduma fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate nu dhiibe garaa. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa Oladifamati Yesus oladifama karasatun jireentu na argama. Oladifamati Yesus oladifama karasatun jireentu na argama. Gurgudda bachuun ammaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Ba'aa gurgudda bachuun ammaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise. Angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Harki si daachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Amma du'i geessu nutti agarsiise cubbuuf abarsasaa nurraa calaase. Angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachi nafe du'aa ka'e. Inni fedhu kan keenya bitamne garboomu keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne tollaa. Inni fedhu kan keenya bitamne garboomu keenya
Yesuusin qabanne tollaa'e. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kristaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.